Gootota Oromoo isa sikkoo mandoo tooree tottooba'a haawusoo humna siroo duuleen faaka hawwasi lalleenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Musteekoo weelkaama biibiikoo. Dafeen xumura inshallah share naa godha nama baay'een barbaada waan ta'eef share naa godhaati nama naa fida galatooma ulfaadha warri seentan kun naa ulfaadha kabajamaa galatooma warri seentan kun amman dubbii kee jalqabutti waan komentii kana jala isiniif kaa'e dubbisaa komentii jala waan isinii kaa'e kan dubbisaa ammasitti inshallah warri share godhan ulfaadha galatooma nama baay'ee barbaada sa'aatii muraasattiin xumuraa rabbi jedhee gabaabsi daqiiqota muraasa gidduutiin xumuree baasii yeroo keessan isin jalaan fudhu warri seentan ulfaadha galatooma share godha hayyee jalqabna maaliif nuti nama dhufe kana kabajuu qabna tariinni kaan nama dhufutti nama dhufe kabajna inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hundumti keessan anaa dhufu baganaa dhuftanii isin simadheen jira hunduma keessanii dhimmaan irratti dhufe gaa irra keessa beekan kaa'uu dhiise jalatti nagartu bal'inaan hunduma keessaniifuu nan kaasa dhimmicha dhimma kan irratti mari'achaa jiraniif ijoolleen hiriyoonni kiyya gareen kiyya kanaafuu isinis irratti isin hirmaachifne waan gabaabaa qofa dubbannee irraa baana inshallah rabbi jedhee rabbi nu gargaare rabbi nu gargaaru asirratti ofuma dubbachuu qofa osoo hin taane nama leenan seensisa nama fedhii qabu jecha seensee yaadanan fudhadha inshallah rakkoon qabu kanaafu mee nama kuma tokko haguunnu share godha yoo dandeessan namni isin mijatu waan kana share gootanii booda timeline keessan jala barreessuu dandeessu yoo isin ta'u dide amma share godha maaliif hiriyoonni keessan dhufanii akka daawwataniif fedha waan ta'eef tarii namni waan jennu kanarratti waa hirmaataa laata waan jedhu yaada waan hin qabuuf jechaadha share yoo gootan natti tola yaada jedhu isinii kaasuufanii gara deebi'ee warri salaamataa jechaa jirtanii waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh galatooma ulfaadhaa hordoftoonni amantaa islaamaa hordoftoonni amantaa pirootestaantii hordoftoonni amantaa ortodoksii hordoftoonni amantaa waaqeffataa hundumti keessan oromoon koo kan afaan koo dhagaa jirtan hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi koo kabajaaf jaalala isin haqa qabu hunduma keessanii egaa wanni ani har'a seenee fi komentii jala jira gabaabinaan kaa'e komentii kana jalatti innis egaa yeroo kun hordoftoonni amantaa biraallee hin beektu waan kana yeroon kun yeroo gabaabaa booda xiqqaata guyyaa 5-6 booda rabbi jedhee inshallah ji'a kabajamaa ji'a jaallatamaa ji'a baatii raamadaanaatu seenaa jira hordoftoota amantaa islaamaa biratti jiini kun yookaan baatiin kun baatii baay'ee namoonni baay'een hawwiidhaan eeganu ji'a kana keessa immoo wantoota baay'ee godhanuudha rakkatatti gargaaran kan beela nyaachisan kan daaree uffisan baay'eedha ani mee fixuu hin danda'u ji'a sanatu as deemaa jira sanirratti waan tokko lama jechuu barbaada wanna biraa immoo gara dhumaarra jenna inshallah rabbi jedhee asirratti wannan kaasuu barbaadu yaada kaunsinii kaasa namoonni daawwachaa jirtan kumaaf dhibbi takkoon kun yaada kiyya kana fudhatanii gara koomentiitiinis yaada keessan kaa'achuu dandeessu tokkoon koomentii keessan nan dubbisaa irra yoo rabbi jedhee yaadni keenya yeroo ammaa kana qaaleensi jireenyaa baay'ee sadarkaa tilmaamuu hin dandeenye irra ga'ee jira biyya keenya keessatti baay'ee bifa hammaataa irra ga'ee jira jechuun danda'ama nama qarshii qabu abbaa qabeenyaa miti nama miidhamaa nama miila hin qabne nama harka hin qabne nama karaarra bulu miti abbaa qabeenyaatu yeroo ammaa kun baay'ee ulfaatee jira jiruun baay'ee jabaatee jira kanarratti waa tokko lama jenna inshallah innis ajandaan kiyya guddaan inni irratti seene jechuudha qaaleensi jireenyaa kana wal qabatee wantoota baay'ee argaa jira magaalaa kana keessattis magaalota garaagaraa keessattis odeeffannoo garaagaraa dhagaa jirra jechaadha innis namni keenya jechaadha waa hin qabu maallaqa hin qabu waan itti waa bitatee galu hin qabu san sababeeffachuu bakka garaagaraatti yoo xiqqaadha magaalaa Jimmaa kana keessatti namoonni baay'een 10 ol qabamanii kan jiran jechaadha dhedhaa waan dhedhaan fakkaanne jiibsamii kanatti makanii waan hin nyaatamne barbaree fakkeessuun biyyoo faadaa kaa turan magaalota biraa keessatti magaalota naannoo akka Sabbataa keessatti qarrammoo waan damma hin taane damma fakkeessanii gurguraa turan jechaadha magaalaa
kana keessatti jechaadha. Kana kanan kaaseef qaaleensi jireenyaa kanatti fayyadamuudhaan jechaadha. Namoonni baay'een faayidaa dhuunfaa isaaniitiif karaa salphaatiin maallaqa argachuuf jedhanii uummata keenya miskiina waa hin qabne baddalaa jiru jechaadha. Miidhaa jiru jechaadha. Waan hin nyaatamne waan nyaatamu fakkeessanii gurguruudhaan namni akka dhibeef saaxilamu nama akka lubbuu isaa dhabu taasisaa jiru jechaadha. Kana gara boodaaraan dubbadha inshallah. Inni narraa dhufe inni guddaan ajadaa kiyya jechaadha. Namoota 100 Raamadaana kana keessatti jechaadha. Sirriitti na caqasa asirratti ajandaan kun guddaan namoota 100 kan harka hin qabne, kan miila hin qabne, kan hojjetachuu hin dandeenye, dubartii ilmaan yatiima baattee jirtu sagalee ol kaasee Hayyee Iskindar namoota waa bitatanii nyaachuu ittiin sooma kana qabuu hin dandeenye, dubartii ilmaan yatiima of jalaa qabdu, jaartota nama isaan kaddamuu qaban, jaarsa ijaan qaban, miila hin qaban. Tarii waggaa 2-3 duraan namoota baay'ee deeggaraa turree jirra. Garuu hamma nutti ulfaatee jira. Kanarratti isin mariisisuu dhufne. Viidiyoodhaan maxxanseetan ture waan kana. Innis namoota 100 dubartii ilmaan yatiima faana rakkattu, namoota karaa irratti kufanii nama isaan gargaaruu hin qabne garuu soomuu niyyataa jiran qalbii isaanii gammachiisuu dandeenya. Yaada jedhu irratti yaada qabna. Yaadni keenya achirratti maali? Namoota 100f tamiriillee haa ta'u, midhaan shoorbaallee haa ta'u, waan zayitaan bitatanillee haa ta'u, maallaqas haa ta'u, waan kana horiillee yoo dandeenye maallaqa argan sangaallee qallee foonillee osoo qoodnee fi isaan amma nama waa tokko warra abdatee hin jirre namni kun nuu dhufaa jira warra jedhee hin abdanne gammachiisuuf karoora qabannee jirra. Kanaafuu isin kanarratti maal jettu? Amma fakkeenyaaf tamirii namni na erge jira amma Saudi Arabia irraa nama 100 fi karoora keenya nama 100 waan ittiin sooma kana qabu hin qabneef kennu karoora keenya ani firiyoonni koo jechaadha. Garuu tamirii kaartoonii 4 obboleettiin kiyya tokko Saudi Arabia irraa na ergite tamirii kaartoonii 4 kaleessa fudhadhe rabbi ishee irraa jaallatu jazaakallahu khairan obboleettii kiyya naa galatoomii isinillee naa galateeffadha. Maallaqa akkaawuntiin jira maallaqa hanga 6,000 argannee jira maallaqa qarshii 6,000 fi tamirii kaartoonii 4 nama 100 koof qooduu hin dandeenye. Kanaafuu namni dandeessan dhimma kanarratti maal jettu irratti hirmaattanii nama 100 waan isaan Raamadaana kana ittiin qaban hirmaachuu hin barbaaddu yaada jedhuun kaasaa waan ta'eef isin koomentiidhaan yaada keessan naa kennaa. Ammas immoo nama seensa inshallah yaada keessan hin barbaada. Viidiyoo kana immoo sheer godhaa nama seensisa. Nama seensee waan kanarratti yaada sinan fudhadhaa. Namni gargaaruu barbaadan asirratti lakkoofsi keenya jira. Gooti as jala jira waan ta'eef Raamadaanii dhufuudha guyyaa isaallee guyyaa kana jedhee exact guyyaa isaa hin beeku ani yoo xiqqaate guyyaa 6-7 hin caalu sunituun gahin Raamadaanni bor qabama jedhee guyyaan tokko yeroo afu waan kana kennuu barbaanna nuti. Sinii galee waan kana kennuu barbaanna. Midhaan shoorbaa, tamirii, zayitii, huccuullee hin kennina, maallaqa illee arganne maallaqa hin kennina. Yoo rabbiin olaafisa nama foon nyaate hin beekne fayitu jira waan ta'eef Raamadaana kana qabaa kanaaf sangoota illee qallee foonni kennina jennee abdannee jirra waan ta'eef isin waan kana irratti namni hirmaatu yoo jiraate akka irratti hirmaattanu barbaadeen tani yaada kana akkanaa kennitanii namni immoo seenee yaada kana ibsachuu barbaadu yoo jiraate yaada nan fudhadhaa. Namni hirmaachuu barbaadan immoo lakkoofsi akkaawuntii as jala jira, lakkoofsi bilbilaa keenya as jala jira, irratti hirmaachuu ni dandeessu jechaadha. Yaada kana fudhattanii yaada kanarratti yaadni kunoo indeemsisaa yaada kanatti ni amantu hin barbaaddu yaada jedhu kana fudhattanii yaada keessan akka nuu kennitan. Tarii waggaa kana akkuma mana hidhaarraa baheen namoota baay'eef waan gaarii gochaa ture. Baran immoo qaaleensi jireenyaa baay'ee hammaatee jira. Dhugaan ziniima waggaa har'aa yeroon zayitii bitu zayitii abbaa Aisha galatoomi guyyaa 6 hafeetteetta. Waggaa har'aa zayitii meeqaan binne beektu 270 hanga 300 bitaa ture zayitii abbaa liitira 5. Bara kana immoo meeqaan amma immoo meeqa beektu qarshii 980 hanga 1,000 yoo bakka tokko darbee 900 bitama. Darbee 900 abbaa liitira tokko jechaadha. Abbaa liitira 5 jechaadha. Kana immoo miskiinni keenya jechaadha. Sambuusaa waan ittiin bilcheeffatu hin qabu. Namni keenya sambuusaa jaallata baay'eensaa shoorbaaf sambuusaa waan ittiin fayyadamu namni tokko illee hin qabu. Kanarratti yaada fudhachuun barbaada waan ta'eef namni seenuu barbaadan seentanii yaada keessan naa qooddu. Isin immoo warri yaada kana dhaggeeffachaa jirtan yaadni kun ni deemsisaa kan jedhu irratti otoo yaadannoo kennitan yaada jedhu qabna yaada keessan dubbisaan jira waan ta'eef itti fufaa. Nama galchuun barbaada waan ta'eef irra deebitanii haa ergattanu ergadhaatii hunda keessanuu seensisee
tokkoon keessan irraa yaada fudhachuun barbaada. Rabbi jedhee yaada keessan bilisaan akkanaa kennitaniin barbaada. Yeroo baay'ee isin jalaa fudhachuun barbaadu. Namoonni immoo hirmaachuu barbaadan bilbilli keenyas jala jira. Koomentii kana jala jira. Lakkoofsi garaagaraa akkaawuntii jira. Bilbilli garee kootii jira. Sheer godhaa. Abbaan Rabbi laaffiseef waan kana irratti haa hirmaatu. Hayyee galatooma ulfaadhaa. Nama ni galchina yaada fudhannee waan namni jedhu yaada keessan ibsattu wanti kun ni adeemsa yoo ta'e itti adeemna jecha nuti itti jirra. Ammaaf tamirii argannee jira namni tamirii nu arjoomuu barbaadan namni mubee galchechaa jirtu mubeen eessa jira mubeen hawaami Aisha. Tole inshallah. Khalid ulfaadhu. Warri ergattanii sini ergee na seenuu hin dandeenye na of kolchaa. Okay, mubeen dhufee jira. Waan kana maaloo yoo ofiillee deeggaruu hin dandeenye ergaa kana sheer naa godhaati. Tarii namni biraa waan kana irratti hirmaatee miskiina 100 nuti nyaachisuu barbaanna miskiina 100 akka isaan ittiin waan raamadaana qabaa kana fudhatanii wallaahi warabbal kaaba maqaa rabbiitiin sinii kakadhaa. Guyyaatti bilbila 3 4 5 tunaa bilbila maal abdii ko waan ramadana barra darbe waan gochaa turre waan ramadana qabaa kana hin qabnu adara jedhu baay'een isaanii namoonni illee waggaa darbe gargaaraa turre. Kanaafuu yoo xiqqaate daakuullee daaksisnee kiiloo 10 kennuufii qabna midhaan shorbaallee kennuufii qabna waan ta'eef maaloo kanarratti osoo nu gargaartan yaada jedhu kaasuu barbaadeetanii warra reefu dhuftan waan kana isinii kaasuu barbaadeeni. Networkiin xiqqoon rakkisuu jira. Na erguu hin dandeenye. Wayyee leencoo. Warri ergattan sinseensisuuf yaalaan jira rakkoo networkii haa ta'u hin beeku. Hayyee. Eshi Abdallaa Yusuf si ergee jira. Hayyee galatooma yaada keessan dubbisaan jira. Tarii namni biraallee akka deeggaruuf koomentii kana jalaa argachuu dandeessu informationii guutuu lakkoofsi bilbilaa jira. Nuu bilbilaa lakkoofsi akkaawuntii maxxanfamee jira. Waan dandeessan zayitii nuu bituu dandeessu please. Yoollee maallaqa nuu erguu dadhabdan zayitii liitirii 3 illee yoo bittan nagaa. Sinii galee zayitii nuu bituu dandeessu. Tamirii nuu bituu dandeessu. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan maaloo tamirii kana nuu bitaa. Tamiriin kaartoonii 4 nama 100 qooduu hin danda'amaan. Tamiriin kaartoonii 4 qofatu na qaqqabe hanga ammaatti jechaadha. Kanaafuu yoo dandeessan irratti hirmaadhaati. Qalbii miskiina 100 gammachiisuuf karoorfannee jirra nuti yoo Rabbi jedhee Rabbi isinumaan qabanneeti jechaadha. Kanaafuu otoo irratti hirmaattanii waan kana galmaan geenye yaada jedhuun qaba. Irratti tunuu hirmaattanii jechuun barbaada. Warri isiniin galle gaaffii na gaafachuu dandeessu. Gaaffii keessan isiniif hin deebisa garuu osoo sheer gootanii namni niyyaa kana qabu jiraachuu danda'a. Waan kana deeggaruu barbaadu. Kanaafuu mee sheer godhaatii nama nuu fida nama barbaanna. Yaa Saaliyaa deeggarsa osoo hin taane namoota 100 raamadaana kana waan ittiin sooman hin qabne osoo isaan quba hin qabaatin jala boru raamadaanni qabama jennee boru raamadaanni qabama jennee tamirii isaa ta'u midhaan shorbaa isaa ta'u zayitii isaa ta'u horii qallee foon isaa ta'u daakuu isaa ta'u geessinii qalbii isaanii gammachiisuudha karoorri keenya. Sinii galee irra deebiin sinii hima warri siniin gallee jechaadha. Nan seensis jedheen baay'ee irra deddeebi'ee yaalaa jira Mubaarik namoota baay'ee keessan rakkoo neetwoorkii koo haa ta'u hin barree waan mudate sheer godhaati namni biraa yaada kana boodallee haa dhaggeeffatu boodallee dhaggeeffatee irratti haa hirmaatu. Kanadha. Nama galchuun naa mijataan jiru neetwoorkii maal akka ta'e hin beeku. Mee koomentii jalatti yaada keessan naa ka'aati. Yoo yaadni kun hin deemsisa ta'e irratti hirmaannee nama haa gargaaru yaada jedhu qaba. Warri ergattan asirraa koomentii dubbisaan jira. Warri ergattan kaameeraa keessan banaati qophaa'a. Kaameeraa keessan banaati sirreessaa sanaaf naa seensisuu diddina rakkisaa jira waan ta'eef jechuudha. Bilbilli keessa ta'uu danda'a mee bilbila kiyya rooteetiin godha. Bilbila
tokko. Okay. Mee amma tarii rakkisuu danda'a ammasii mee amma yoo hojjete amma yaallaa yoo ta'u baate bakkuma duraatti deeffannaa jechuudha. Kan dalagu ammasii nuuf kolchaa ayyee rakkoon biyya keenya irraa barbaachisu wallahi jireenyi baay'ee ulfaatee jira. Yaa koomentii jala sinii kaa'een jira gabaabumatti. Obseessanii Hacaaluu Hundeessaa dubbisi namoota 100 waan raamadaana qabaa kana hin qabne osoo isaan hin beekin raamadaani boru qabama jennee sarpiraayiz isa faranjiin jettu sarpiraayiz gochuuf namoota 100 kan ija hin qabne kan gurra hin qabne dubartii ilmaan yatiima baattu gammachiisuuf karoora qabannee socho'aa jirra. Tamirii barbaanna nama zayitii nuu bitu barbaanna nama midhaan shoorbaa nuu kennu yookaan nuu bitu barbaanna yoo dandeessanis uffatas nuu kennuu dandeessu. Uffata isaan uffatanis kennuufii dandeenyu uffata moofaa. Waan kana irratti yaadaa jirra. Kanaafuu warri reefu dhuftan waan kana irra deebi'aati dhaggeeffadha. Namallee seensisuu ennaan na didee waan ta'e hin beeku. Wallaahi irra deddeebi'ee yaalaa ture. Mee lakkoofsa tokko babarreessaa namni seenuu barbaaddan. Asitti akkamiin gargaaruu dandeenya kan jedhuuf koomentii jiru sana dubbisi. Lakkoofsi bilbilaa jira. Inboksiidhaan illee yaada keessan nuu kennuu dandeessu. Mee namni seenee yaada koon kennadhaa kanarratti kun hin deemsisu kanattaa warri jettan koomentii jalatti lakkoofsa tokko duuka taphaati achiin dhufnee tamirii akka erganuuf himaa maaloo Dubaay biyya keessatti tamiriin ni gurgurama wanni isin beekuu qabdanii tamirii maatii keessanitti illee yoo himtan maatiin keessan tamirii kana bitanii nuu kennuu danda'u. Fakkeenyaaf tamirii anaa dhufu numeerii weelkan biroo tamirii dhiifama. Tamirii kaartoonii 4 karaa maatii isheetiin nu ergite obboleettiin keenya tokko. Kanaafuu irratti hirmaachuu dandeessu. Namni tamirii nuu bituu danda'u, namni zayitii nuu bituu danda'u, namni abshir inshaallah rabbi hojii keetti si adeebisu obboleettii kiyya abshir inshaallah. Abshir inshaallah warri hojii hin qabne hojii dhaabaanii jireettan rabbi hojii keessanitti si adeebisu hojii argadha. Egaa nama seensuuf yaalaan jira hanga amma oma naa seensisuu hin dandeenye mee irra deebi'ee nama garaagaraa irra deddeebi'ee ayyee galatoomi koomentii kee dubbiseen jira faamii galatoomi yaada sirriidha kanatti kaaste Oromoo Farista akkamiin sirraa fudhamooti koo na didee neetworkiitu na seensisuu didee. Ani seensisuuf baay'ee yaalaan jira garuu na seensisuu hin dandeenye. Nama seensisee hin beeku ani. Ayyee. Ishi amma yaadatu sinirraa barbaada koomentiidhaan akka yaada keessan naa kennitan yaadni ani wanni sinirraa barbaadu. Aamin inshaallah Khalid ulfaadhu. Wannan sinirraa barbaadu. Namoonni kan irratti hirmaachuu barbaadan lakkoofsi keenya koomentii kana jala lakkoofsa jirudha. Lakkoofsi garee keenyaas jira. Lakkoofsi akkaawuntii garee keenyaas jira. Maatii keessanitti bilbiltanii maatiin keessan tamirii nuu kennuu danda'u. Maatiin keessan zayitii bitanii nuu laachuu danda'u. Huccuu nuu laachuu danda'u. Miskiina 100 laayiviidhaan waraabnee isin gammachiisna. Inshaallah akkuma kana dura gochaa turre yaadni kiyya kanuma inni irra qabadhee dhufe wanna biraa miti. Obboloonni koo kan dhaggeeffachaa turtan irratti hirmaadhaa. Peejii kiyya kanaan immoo inboksii yoonaa gootan yoonaa barreessitan kallattii dhumaanis isinii deebisaa. Lakkoofsa bilbilaa kiyya warri hin qabanne qabadhaa. 910 20 22 96 yookaan koomentii kana jala argachuu dandeessu. Kan garee kiyyaas jira. Jamaal Muhammad bilbilli kiyya koomentii jalqabaarra jira jechaadha. Kana qabattanii nu quunnamuu dandeessu. Yoommoo sinii bahuu dide karaa koomentii karaa inboksii nu barreessaa lakkoofsi bilbilaa kiyyaas achirra jira kan garee kiyyaas jira waan ta'eef irratti hirmaadhaa. Yaanni kiyya innan har'a dhufe kanaafi inshaallah rabbi nu milkeessu viidiyoo kana immoo sheer godhaa. Ani amma yoon irraa baheerlee
Viidiyoo kana gara boodarra namni seenee dhaggeeffachuu danda'a waan ta'eef kana caala yeroo keessan fudhachuun barbaadu salaamataa horii jechaa jirtan argaan jira. Olumatti qabee waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Hunduma keessan rabbiif jechaan isin jaalladha. Rashaad Amiin si seensisuu hin danda'u mootii koo. Sababni isaa namoota baay'ee seensisuuf yaalaan ture naa seenuu hin dandeenye. Galatooma ulfaadhaa yoo rabbi jedhe namoota 100 waan ittiin faxaran hin qabne ni faxarsi waan ittiin sooma qaban hin qabne sooma ni qabsiisna jedheen abdadha. Daqiiqaa 20 dubbannee jirra. Kana caala wannan haasa'u hin jiru. Waggaa darbe nama baay'ee faxarsiisaa turreerra. Barana immoo jireenya ammaateera deemee faxarsiisuun ulfaata. Zayitiin qarshii 1000 galee inni qarshii 250 bitamu. Kanaafuu ulfaataadha. Kanaafuu waanuma sarraa madanatti hin qaban goona. Hundumti keessan immoo rabbiif jechaan isin jaalladha. Viidiyoo kana sheer naa godhaa. Warri irratti hirmaachaa jirtan rabbi isin irraa jaallatu. Warri immoo irratti hirmaachuuf yaada qabdan irratti hirmaadha. Lakki koomentii keessa dubbiseera Oromoo Forest garuu si seensisuu hin danda'u neetwoorkii na dide keessaan naa barreessi sanyii keessiifan deebisa mootii koo. Innaa warran koomentii keessan dubbisee immoo irra darbe rabbiif jecha noof kolchaa afootu naa jedha. Wanni si mufachiisee yoo jiraate dubbii kee keessatti dhiifama naa godha. Yaada keessan immoo waan boontu jimma bilbilli hin qabanne. Repleensi godha boontu bilbila okay aye replace sini godhaniiru replay kana comment sana jalatti bilbilli si kaamera dalil kanaafu inshallah yoo rabbi jedhe message dhaan na barreessa message keessan siniin deebisa kana caala yeroo keessaniin fudhu dhumarratti immoo wannan jedhu obboloota keenya mana hidhaa Saudi Arabia keessatti dararamaa jiran waggaa darbe wallahi jechuudha. Namoota biyya Ameerikaa jiran namoota biyya Awurooppaa jiran caalaa jechaadha. Maallaqa guddaa baasanii osoo maallaqa hin qabaatin nu gargaaraa turanii barana immoo kunoo mana hidhaa keessa jiru. Barana immoo hidhaa keessa jiru. Rabbi hidhaa sana keessa isaan haafur. Inshallah oduun garaagaraa jira. Rabbi hidhaa kana keessa isaan baasee Ramadaana kana nama bakkeetti soomu isaan haa taasisu. Rabbi hidhaa kana keessa Rabbi hidhaa kana keessa isaan haafuru amiin jedha. Rabbi hidhaa kana keessa isaan haa baasu. Nama bahee Ramadaana kana bakkeetti soomu dhufee maatii isaa biratti soomu Rabbi isaan haa taasisu. Yeroo baay'ee nu gargaaraa turanii amma garuu achitti nama isaan gargaaru nama sagalee isaanii ta'uu dhabanii nama isaa Rabbi isaan haa gammachiisu achii baasee Ramadaana kana bakkeetti isaan haa soomsisu. Ulfaadhaa naa galatooma. Rabbi nu haa gargaaru hunduma keenya. Jireenyi baay'ee qaala'ee jira biyya keessatti. Rabbi waa hunda nuuf alaafis waan jabaate hundumti keessa bakka jirtan maratti Rabbi nagaa isin haa godhu. Waan barbaadan na dubbisuu dandeessu. Galatooma ulfaadhaa bakka jirtanitti halkan gaarii naa qabaadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sinin jaalladhaa nagaan naa bula.